an kan jedhu aftaamuu lammuu jechuudha. Maaliif dhugaa mucaa kana dhosse? Maaliifitu dhugaa mucaa kana dhosse jechuudha. Mucaan kun akka rakkoo keessa jiru akkasumas immoo warroonni interview godhanii warroonni diraamaa wajjin hojjetanii mucaa kana wajjin diraamaan hojjetu nama kofalchiisaa diraamaan hojjetu namatti tola. Mucaa xiqqaa ta'ee jechuudha sammuunsaa guddaadha jechuudha. Garuu maal godhani? Sababii hiyyummaatiif sababii rakkinaatiif guddachuullee dadhabee jechuudha. Namni illee sammuusaatti fayyadameetu faayidaa irraa argachaa jira jechuudha. Mee aftaamuu lammuu bi'uuti mucaa kana wajjin ilaalamtee fi bi'uuti namoota gurguddaa waamtee interview gootu namoota dandeettii qaban akkasumas namoota beekamtii qaban waamtee interview gootee wajjin haasoftu bi'uu amma mucaa kana argattee jirtaa? Bi'uu amma mucaa kana ga'u argattee jirtaa ammati? Maaliif bi'uu kanarraa waan argame viidiyoo kanarraa waan argame rakkina isaa hon beekta wajjin nyaattee wajjin dhuddee guyyaa tokko wajjin oolte maaliif rakkoo isaa ilaaltee argite bi'uu YouTube kanarraa argame maaliif qixxeetti gargar hin qooddanne maaliif nyaattee hambifatte? Viidiyoon kun birrii meeqa sii kaffale? Viidiyooti mucaa kana wajjin hojjette tokko 58 ilaalame tokko 300 fi 13 ilaalame jechuudha. Asirratti isiniif hin galchaa. Leesh jalaa nyaattee hambifte. Illaattuu fi akka inni rakkatee jiruun beekta. Kana akkasitti nama gargaartu. Gargaarsi keessan kanaa. Akkamittitu maallaqa asirraa argame mucaa kanaaf hin laanne maaliif dhossitee nyaattee hafte? Sheer godha biraan nagaa haadha gahuuti sheer godhaati biraan nagaa viidiyoo mucaa kanarraa waan argatte qixxeetti gargar qooddaddaa. Qixxeetti gargar qooddaddaa kenniif 100 ol siif hin kaffalle 50 fudhatte 50 isaa yoo laatte guyyaa tokko guyyaa lama biddeen ittiin bitate haadha isaatii xaafii kobbaayyaa tokko kobbaayyaa lama ittiin bite isaaf galata. Mucaan xiqqaan kun otuu isin waan gaarii uffattanii deemtanii otuu isin waan gaarii nyaattanii otuu isin hoteelarra deemtanii boota adda addaa deemtanii waan nyaata akkasuma waan bashannanaa deemtanii viidiyoo waraabdanii mucaan xiqqaan kun rakkataa jechuudha. Maaluma ta'a yoo haadha hiyyeessaa gad deebitanii ilaaltanii maaluma ta'a yeroo itti of jijjiirtan faashinii adda addaa keewwattan warqeeti quba keetti keewwattu kun sin gaddisiisu gaafa mucaan kun bakkee keessa jooree haadha isaatii biddeen bituuf sin gaddisiisu. Utuutu nyaattee bultuu inna gabuu bula. Nama bar. Dhiiga keeti bar. Akkamittiin birrii yuutuubii kanarraa argatte maallaqa yuutuubii kanarraa argatte mucaa kanaan eessa jirtan jenneen. Gaafas yookaan 20,050 laattee fi interview gootee jechuun mana keetti waamte. Isa iyyuu guutu. Akkasitti marmartee laatte birrii hammana kenneef jettee hin dubbanne. Isa kennitee kaatee fakkeessuudhaaf viidiyoo waraabbachuudhaaf kennitee kaatee dudduuba deebitee irraa fudhachuu dandeessaa jechuudha. Inni kun hin beekamu. Maaliif warroonni wajjin viidiyoo waraabdanii maaliif yuutuubiin bantaniif? Yuutuubii bantanii fi yuutuubii irratti akka inni hojjetu hin gootanii maaliif haadha kana boossiftu? Tokkicha sana qabdi. Mucaan kun abbaan qaba. Abbaa koon beeku jedhe. Abbaa ergi hin beekne yoo abbaa taataniifoo yoo haadha obboleettii taataniifoo maal qaba? Nama ooti. Maal qabaan jedhan? Yoo akka mucaa keessaniitti ilaaltanoo yoo akka ilma keessaniitti ilaaltanoo wanti isinirraa irratti wanti isinirraa gadi bu'u jiraa? Mee maaluma ta'aan jedheen yoo gargaartan mee maaluma ta'amoo birrii achirraa argattan yoo isaaf laattaniif 50 laattaniif birrii 500 laala birrii 50 birrii 100 kennaniifitu viidiyoo waraabbatu. Tiktookiituun kaffalu malee yuutuubiin birriin kaffala yuutuubiidhaa fi feesbuukiin birriin kaffala. Haguma yuutuubiin footootti iyyuu kaffala feesbuukiin akkuma yuutuubiin kun kaffalu innillee kaffala. Footoo isaa olii gasheer gootu viidiyoo isaatti fayyadamtu maaluma ta'a waan irraa argamu yoo maallaqa tokkos lamas haa taatu maal ta'a yoo laattaniif nyaattanii haftan viidiyoon wajjin waraabesiniif iddeen jira viidiyoo sana namni hin argin hin jiru diraamaan hojjetullee mucaa kanaa wajjin namni hin argin hin jiru viidiyoo isaa isinii banaa viidiyoo isaa daawwadhaa. Dara bulta boo galta manatti har'a asin bultu kana wajjin as tolchine. Naannoo kana mala wayii fayyadamna ka. Mala wayii fayyadamu. Mala kamii? Naatuma faana kamera waraabaa jira. Oo kamera waraabaa jira. Ni nama akka. Naatoo wammu? Naatoo kottu. Kottu ta'a. Wala kanoo. Haala moo bajaajiin hin jirtu maaliin hin deema? Abitti mana obbo Waaqoo yaa beektaa? Beekeen kaafila keenyatiin keessa.
Fira keessaniyyuu. Akkas namatti tolu hojjetaa jechuudha. Viidiyoo akkas namatti tolu, viidiyoo akkasitiin namni daawwachuu jaallatu mucaa xiqqaa kana jechuudha. Kana hojjeta argitanii jirtu, hin argitu TikTok irratti, Facebook irratti illee hin argitu jechuudha. Otuu dandeettii akkanaa qabuutu rakkataa jechuudha mucaan kun. Otuu dandeettii akkasii qabu rakkata. Irraa fayyadamaniitu ilaali. Abshaalummaa nama keenya argitanii irraa fayyadamu, irraa nyaatu. Maallaqa kaffalaaf kan isaan hojjechaa jiran kun. Irraa nyaatu garuu birri 50 kennuufi jechuudha. Maal ta'a silkii moo bitan? Silkii miti televezyiinii iyyuu hin qabnu jedhe bara. TV iyyuu hin qabani manni isaan itti galan iyyuu mana fakkaatu jechuudha. Argitanii haga. Ilmi namaa haga kana faayidaadhaaf wal barbaadaa jechuudha argitanii isarraa faayidaa argatu jechuudha mucaa kanarraa faayidaa argatu viidiyoo isa waraabanii jechuudha sobanii wayyaa itti uffisanii jechuudha wayyaa gaashaa itti uffisaniitu viidiyoo waraabuu jechuudha argitanii isarraa faayidaa argachuuf maallaqa irraa argatu jechuudha dhugumatti mucaan kun jechuudha Facebook irratti gadhiifamanii TikTok illee maallaqa herregu Facebook irratti fidanii gadhiisuu TikTok irratti gadhiisuu jechuudha maallaqa herrega maallaqa isarraa argatanii ofii isaaniitiin yeroo sana uffata itti uffisanii faayidaa isaa irraa argatanii jechuudha deebisanii darbatanii gatanii jechuudha mee rifeensa isaa laala rifeensa isaa argatanii jirtu rifeensa isaa argitanii jirtu namoomti rifeensa isaa sirreessuuf illee jiru jechuudha uffatan uffatee jiru argaa jirtu yeroo itti viidiyoo isaa wajjin waraabanii uffata gaarii itti uffisanii jechuudha sobanii irraa fayyadamanii deebi'uu jechuudha akkuma argitan mucaan kun viidiyoo adda addaa hojjetan argitu miti akka inni itti nama kofalchiisu akka inni itti nama taphachiisu jechuudha. Ofii isaanii maallaqa irraa argatanii yuutuubii adda addaa irratti interview godhanii maallaqa irraa argataniitu jechuudha. Jalaa shillaa jedhanii jechuudha. Kana amali nama keenya nama guddisuun beektu namni keenya ofiiseetii nyaattee gaaraasee guuttachuudha jechuudha bu'aan ishee. Bu'aa namarraa barbaaddi malee bu'aa namaaf hin buuftu jechuudha. Maal mata haati mucaa kanaa maalirra jirti eessa jirti jedhanii haqanii maaliif hin hubanne? Rakkoo isheen keessa jirtu maaliif hin hubanne? Ofii isaaniitii faayidaa irraa fayyadamaa jiru. Mucaa kana haadha biraa dhaqanii fuudhu. Ilaa mucaan kun rakkoo kana keessa jira jedhanii maaliif viidiyoon hojjenneen jedheen maaliifitu dhugaasaa awwaalan. Warrumti viidiyoo TikTokii wajjin hojjetu viidiyoo TikTokii wajjin waraabu. Mucaan kun rakkoo kana keessa jira yaa Oromoo gargaaraa. Maaliif jedhanii nutti himne birri 100 ta'u 200 ta'u 2000 ta'u abbaan amma dandeetti keenya hin gargaarra maaliifitu baasanii hin dubbanne. Viidiyoo irraa dalagatanii yuutuubii isaanirra gadhiifatanii maallaqa yuutuubii irraa argatanii dhoffatanii nyaatan kaa dhiiga isiniif ta'a daraa rabbii gaafa mucaan kun agabuu bulu gaafa mucaan kun akkasitti imimmaansaa arcaasee buluu dhiiga isiniif ta'aan jedheman hin nyaattanii bultu isiniif sifaa wallaahi laazim isiniif hin sifaa'u bar haqqi isaa nyaattanii jechuudha dafqa isaa nyaattanii mucaa kana dhugaa rabbii haqqi isaa nyaattanii maaluma taa'oo walakkaatti qooddaniif birriin kunoo hin dhumtisi addunyaan kunoo gabaabduudha hin dabarti qabeenya isin qabdan kana waa hunda qabdan kana dhiiftanii duutu guyyaatti duutan hin beektanii kan maal ta'uuf mucaa kana dararaa keessa gashitan nuuf hin himtanii viidiyoo nuuf hin waraabdanii amma dandeenyuun gargaarra haadha isaa kana hin fa'iifna akkamitti zim jettanii awwaaltanii irra teessanii irraa fayyadamtu dhossitanii irraa fayyadamtu mucaa kana wallaahi gargaarree yuuntini bituu fi qabne silkii binnee fi yuutuubii akkaataatti viidiyoo hojjetan barsiifne akkaataa editiitti barsiifne jechuudha yuutuubii irra hojjetatu nama tokko wajjin iyyuu dhaqee viidiyoo waraabin namni faayidaa irraa argachaa jira malee faayidaa buusaaf hin jiru amala nama keenyaati kun dhugaa rabbii ani hedduu tokko haaree dhufee namticha kanatti haaree dhugaa rabbii interview godhee birrii walakkaatti irraa nyaata birrii tilaateef yookaan 5,010 bara isheeti waamtee interview gootee misaal tokko bitteefi jechuudha. Maal ta'a birrii bi'uun kee guddaan iyyuu hin jiru bi'uu mucaa kanaa tu guddaa jira sabiskiraabii walirraa qabna si ilaala. Viidiyoo mucaa kanaa agatti ilaalame bi'uu 3,000 fi 13,000 ilaalame ilaale birrii meeqa kaffala? Wallaahi dhugaasaa dhositan rabbiin iyyuu sin hin dhiisu rabbiinuu sin hin dhiisu. Mucaa kana agabuu oshitanii agabuu bishitanii ofii keessanii nyaatanii bultu. Maaluma taa'u gargaartan wallaani baay'ee dubbachuu hin danda'u. Hedduu tokko galatoomaa laayikii godhaa sabiskiraayibii godhaa isiniin jechuun barbaada. Anillee waan asirraa argamu insha'Allaa nan gargaara jechuudha. Birri tokkos birri lamas maal hin ta'ini nan gargaara dhugaa rabbii. Kanaafuu isin immoo laayikii gochuudhaa fi sabiskiraayibii sheerii gochuudhaani gargaaraa isiniin jechuun barbaada. Maallaqa tokko isinirraan fuudhu viidiyoo kana qofa waan daawwattaniif maallaqa ittiin gargaaraa jechuudha waan asirraa argamu. Wallaahi dubbachuu hin danda'u.